wixata muddee 13 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 4 bara 2014 keessummeessaan keessanirraa an Bifqaaduu Morodaati. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi beekamtii moggaasa maqaa kenneeraaf. Balaan hongee godina Booranaa mudatee beelladoota hedduu fixaa jiru. Qabeenya bineensaa bosona godinichaa miidhuu isaa paarkiin biyyoolessaa Booranaa beeksiseera. Taphi kubbaa miilaa ardii Afrikaa amajjii 9 bara 2022 jalqabee biyya Kaameruun keessatti taasifamuuf deema. Haa ta'u malee ergaa riphee loltoonni biyyattii dabarsaa jiran irraa kan ka'e taphichi jeeqamaa laata yaaddoon jedhu gabaasamaa jira. Hordoftoota keenya kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjin tura. Attamooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun wiixataarraaf qabnu kunoo. Bulchiisa naannoo Amaaraa fi Afaar keessatti humnootiin TPLF dhiittaa mirga namoomaa hamaa fi fixiinsa dhaqqabsiisan akkasumas caasaalee hawaasaa barbadeessan ka jedhu gabaasaa haaraan hin mirkanaa'in jiru akkaan kan ishee yaaddesse ta'uu United States beeksiftee jirti. Hidhattoonni gama hundaa hokkara siviilota irratti gaggeeffamu akka dhaaban gaafatameera. Kana malees aangawoonni gabaasi kun dhugaa ta'uusaa deemsa waliigalaaf ifa ta'een akka mirkanaa'u sana boodas kanneen itti gaafatamoo ta'an akka beekaman gaafannaa jedhee jira. Ammayyuu diinummaan wal ilaaluun kun yaalii gama dippiloomaasiin akka furamu kan deeggarsa laattu ta'uu kan ibsite United States kunis filannoo saduraa sadhumaa akkasumas carraa tokkittiin isuma qofa jettee kan amantu ta'uu ibsite. Kana malees dhiittaa mirga namoomaa fi seera cabsuun xumura argatee mariin haal duree tokko malee akka gaggeeffamu gargaarsi dhala namaas dhorkaa tokko malee akka seenu akkasumas mariin hunda hirmaachisee haa jalqabamuu yaada jedhu qabdi United States. Dhiibbaa alaa Itoophiyaa irratti godhamaa jiru ittiin jedhan akka hanqifamuuf ka gaafatanii fi oduu dharaa kan ittiin jedhan balaaleffachuudhaan magaalaa Waashintan keessatti jimaata darbe hiriirri gaggeeffamee ture. Gabaasa kana Edan Garramootu qindeessee tujubee dhiyeessa. Lammiiwwan Itoophiyaaf dhalattoonni biyyattii United States keessa jiraatan jimaata darbe Washington DC waajjira ministirii dhimma alaa fuulletti hiriira kan gaggeessan yoo ta'u qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokko kan ta'an Ayyuu Birhaan Tazaazuu kaayyoo hiriirichaa akkas jechuun ibsan. በየቀኑ ኢትዮጵያ ላይ የሚደረጉትን ሳንክሽን በዚህ ሀገር አድሚኒስትሬሽንም በሌላም በኢሮፒያንም በሁሉም አድሚኒስትሬሽን የሚያደርጉትን ሳንክሽን እሱንም ቀንሱልን ሳ ሊትራሊ ተገቢ አይደለም ኢትዮጵያ ላይ በሚለው እሱንም ለመናገር ሲሆን guyyaa guyyaadhaan uggura Itoophiyaa irra kaa'amu bulchiinsa biyya kanaa bulchiinsa Awuroopaaf kanneen biroodhaan uggura kaa'amu sirrii miti ka jedhu dubbachuuf yoo ta'u TPLF'n badiin hagaseenyaa raawwatamu garuu oduu irratti yeroo mara innaa dhageessu haalli Tigraay keessa jiru nu yaaddessaa jedhama. Biyyoonni kun hanga ammaatti TPLF irra uggura cimaa innaa kaan argineen beeku jedhan. Hiriira kana irratti kan argaman keessaa atleet Balaayinee Dansaamoo tokko yoo ta'an Booston keessatti hayyootaan Itoophiyaa irratti haasaa dogoggoraa tamsaafaman mormuudhaan hiriira geggeessame irratti argamuu isaanii ibsanii jimaata darbe immoo hiriira kabiroof Waashingtan DC'tti maaliif akka argaman ibsaniiru. ኢትዮጵያ ደግሞ የአሜሪካ 51ኛ ስቴት አይደለችም። ኢትዮጵያ ራሷን የቻለች ሉዓላዊት ሀገር ናት። ስለዚህ አሜሪካ እጁ ከኢትዮጵያ ላይ እንዲያነሳ Itoophiyaan kutaa biyya Ameerikaa 51ffaa miti. Itoophiyaan biyya ofii ishee dandeesse kan olaantummaa ofii qabdu. Kanaaf Ameerikaan harka ishee Itoophiyaa irraa haa kaastu. Itoophiyaan dhimma keessoo Ameerikaa gidduu akkuma hin seenne, Ameerikaanis dhimma Itoophiyaa gidduu akka hin seenne nuti lammiiwwan Itoophiyaa iyyaa jirra. Achitti morminee jirra. Asittis ministirii dhimma alaa duratti Booston Massachusettsin bakka bu'ee argamuun qaba jedheen balalii ganamaan asitti argame jedhan. Aangawoonni gameeyyiin United States lammiiwwan Itoophiyaa bifa adda addaan gaaffii isaan dhiyeessaniif deebii kennaa kan jiran yoo ta'u walwaraansi Itoophiyaa keessatti geggeessamuuf eenyuufiyyuu utuun loogiin walwaraansi sun akka dhaabatuuf mirgi namaa akka kabajamu irra deddeebi'uun waamicha gochuu isaanii ibsanii jiran. Humnootiin TPLF deebi'anii magaalaa Laallibalaa qabachuu isaanii kanneen argine jedhan dilbata kaleessaa Rooytarsiif ibsanii jiru. Kunis waraanni mootummaa fi waltaatonni isaanii waraana Hewaati duubatti deebisuuf adda waraanaa hedduun duula ega gaggeessanii torban lamatuu hin guutiin ta'uusaati. Dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu fi dubbii himaan waraana mootummaa Laallibalaan deebitee qabamte isa jedhu irratti akka ibsaniif gaaffii Reuters dhiyeesseef deebii kan hin laanne ta'uun ibsameera.
Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaas akkasuma deebiin laanne garuu tiwutarii irratti akka barreessanitti humnootiin keenya baay'ee gaarii hojjetaa jiru jechuu bira darbanii gadi fageenyaan kan dubbatan hin qaban. Namoota ijaan argine jedhan keessaa tokko humnootiin bulchisa naannoo Amaaraa sanbata darbe galgalaa kaasee Laallibalaa gadhiisaa kan jiran yoo ta'u warri dhumaa dilbata kaleessaa ganama ba'an jedhu. Fagoorraa dhukaasi dhaga'amaa ka ture yoo ta'u humnootiin Tigraay dhukaasa tokko malee Laallibalaa qabatan jedhan. Jiraattonni rifaatuun magaalattii keessaa ba'aa akka jiran kunis deebi'ee ta'a jedhanii kan hin yaadne ta'uu namni ijaan arge jedhu Rooytarsiif ibsee jira. Umriin isaanii 69 kan ta'e pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaphosa dilbata kaleessaa vaayirasii COVID-19 qabamuun beekamee jira. Mallattoon irraa mul'atus hamaa akka hin taane waajjirri pireezidaantummaa beeksiseera. Pireezidaant Ramaphosan sirna yaadannoo ittaanaa pireezidaantii Afrikaa Kibbaa duraanii kan F.W. de Klerk kaleessa irratti argamanii ega deebi'anii booda fayyaan kan ittiin dhaga'amne ta'uu ibsi ba'ee hubachiisee jira. Ramaphosan haguuggii afaaniif funyaanii kaa'achuun haasawaa sirna kana irratti dhageessisaniin F.W. de Klerk bara bulchiinsa sabxiqqaalee warra adii san mariin gaggeeffamu xumuraa akka argatuuf gargaaraniiru jechuudhaan galata dhiyeessanii turan. Guutummaatti tallaalii kan fudhatan Ramaphosan magaalaa Keep Town keessatti adda of baasanii kan jiran yoo ta'u itti gaafatama jiru hundumaa torban kanaaf ittaanaa pireezidaantii biyyattiitti kennanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addunyaa irratti biyyoonni 7 kanneen humna diinagdee guddaa fi deemokiraasiin beekaman Raashaan daangaa Yuukireen waliin qabdu irratti waraana ishee heddumina qabu walitti qabu akka dhaabduuf akeekkachiisaniiru. Kun ta'uu baannaan dhiibbaan diinagdee guddaan kan ishee mudatu ta'uu beeksisan. Ministeeronni haajaa alaa biyyooti 7 yookaan G7 jedhaman kun ministeera dantaa alaa gamtaa Awurooppaa dabalachuun walga'an Raashaan daangaa Yuukireen waliin qabdu irratti waraana ishee qubachiisuu fi gama kaaniin immoo kana gochuun koo rakkoo hin qabu jechuun jabinaan dubbachuu ishee irratti kan balaaleffannu ta'uu beeksifnaa jedhaniiru. Dippiloomaatonni kun kan Yuunaayitid Isteets, Kaanaadaa, Faransaay, Jarmanii, Xaaliyaanii, Jaappaan ennaa ta'an Raashaan haala jiru qabbaneessuun furmaata gama dippiloomaasii hordofuun sochii waraanaa jiru kan ilaaleen ifa taasistee seera addunyaaf waadaa seente akka kabajju gaafataniiru. Aangawoonni tikaa kan Yuunaayitid Isteets Raashaan gara jalqaba waggaa haaraa seenuuf jirutti Yuukireen irratti haleellaa gama bahaan banuu fi waraana 70,000 daangaarra qubsiiftee jedhan. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutiin weerara kana gaggeessuuf murteessaniiru jedhamee hin amanamu. Akka seera addunyaatti humna waraanaan gargaaramuun daangaa jijjiiruun dhorkaadha. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteets kanneen fudhachuu fi ulaagaa guutan tallaalii dandeettii qaamni namaa dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu daran jabeessu kan buustar jedhamu fudhachuudhaan vaayirasii haaraa Omicron jedhamu ittisuuf ka gargaaru ta'uu hayyuun dhukkuboota daariqaa yookaan infekshinii Dr. Anthony Fauci dilbata kaleessaa beeksisanii jiru. Pireezidaant Baayideniif gorsaa waa'ee fayyaa ka ta'an Anthony Fauci televiziyoona ABC jedhamuuf akka ibsanitti vaayirasii haaraan tallaaliiwwan marsaa 3 kennamaniin ittisuun ni danda'ama. Lammiiwwan Ameerikaa kanneen miliyoona 202 ta'an guutummaatti tallaalii farra COVID kan argatan yoo ta'u vaayirasii kana caalaatti yookaan guutummaatti ofirraa ittisuuf tallaalii buustar argachuu qabdu ka jedhan Dr. Fauciin humna qaamni dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu kana dabaluu danda'uunsaa akkasumas vaayirasii haaraa irratti hojjechuusaa oduu nama jajjabeessuu jedhaniiru. Jimaata darbe kutaalee Yuunaayitid Isteets 6 kanneen gama kibbaa fi giddugaleessa dhiyaa keessatti bubbee hamaan yeroo isaa malee mudateen lakkoofsi namoota du'anii hanga dilbata kaleessaatti dabalaa jira. Aangawaan gargaarsaa kan yeroo hatattamaa tokko akka jedhanitti namoonni lubbuun hafan ni argamu abdii jedhu qabu. Badiin dhaqqabe kutaa Keentaakii keessatti hamaa yoo ta'u warshaa dungoo yookaan shaamaa inni Mayfield keessaa yeroo barbadaa'etti namoota hedduu du'e. Bulchaa akka ta'an Aandii Baasher akka jedhanitti yoo namoonni lubbuun hafan argaman kun waan ajaa'ibsiisaadha jedhaniiru. Kaampaaniin dungoo yookaan shaamaa sana keessa namoonni 8 du'uun dilbata kaleessaa kan mirkanaa'e yoo ta'u kanneen biroo 8 eessa buuteen isaanii dhabamee jira jechuudhaan dubbii himaan warshichaa dubbataniiru. Hojjetoota warshaa kanaa kan waliigalaa 110 keessaa 90 argamanii jiran.
Baatii muddee keessa kan hin baratamne obomboleettii hamaan kun lafa fageenya kiiloomeetira 365 kan Arkansaa, Illinois, Mississippi, Missouri, Tennessee fi Kentucky dhahee jira. Badiin Kentucky keessatti dhaqqabe bal'ina lafa kiiloomeetira 321 irratti ta'uun ibsamee jira. Oduun keenya kanuma.